هي خيسافو حرر مدينة درة حرر خيسافو أمتكم في مقلة كوت مدينة درة هو قفم مسجد الحرام غافا إجارما يوكان اتفايدمون جل قبمه لبجا في قدان آدا أكلكم سبرسانيتي أورين هنغارتي وغاكم تكافي لبا فريفي قدشان لما فان مسجد النجاش إثيوبيا غافا إجارمه يوكان اتفايدمه لبجا في قدشان آدا أكبر لكم سسانيتي Obrin hanga arratti waggaa 1410 sadaffam masjida al-aqsa kan Filistiin jiru gaafa masjida islaamaa ta'e 637 aadaa obrin hanga arratti waggaa 1388 afraffan masjida Quba Madiinaa gaafa ijaarame 622 aadaa akka lakkoomsa bara sanitti obrin hanga arratti waggaa 1403 shanaffan masjida An-Nabawi Madiinaa gaafa ijaarame 622 aadaa akka lakkoomsa bara sanitti obrin hanga arratti waggaa 1403 jahaffan masjida Qiblatayn Madiinaa gaafa ijaarame 623 aadaa akka lakkoomsa bara sanitti obrin hanga arratti waggaa 1402 torbaffan masjida Basar Iraq gaafa ijaarame umriin isaa 638 aadaa akka lakkoomsa bara sanitti umriin hanga irratti waggaa 1338 saddeettaffan masjida Kufaa Iraq gaafa ijaarame 639 aadaa akka lakkoomsa bara sanitti umriin hanga irratti waggaa 1336 sagalaffam masjida Amir ibnu Alas Masri gaafa ijaarame 641 aadaa akka lakkoomsa bara sanitti umriin hanga irratti waggaa 1384 hornaffam masjida Kairowaan gaafa ijaarame 607 aadaa umriin hanga irratti waggaa 1355 ergaa ifa hawaasaafim masjida jalqabaa jechuun har'a kan dhaabbate qofaa mitim bara fayyadama islaamaa jalqabaa irratti murteessaadha haaromfamuu fi diigamuu seenaan hin balleessu seenaa islaamaa addunyaa keessatti wal kabaja wal hubachiisa wal dorgomsiisa osoo hin ta'inim kanaaf masjidni Hararitti waggaa dheeraa qaba Madiinaa dura ijaarame jedhamin guutumaan guututti soba ta'uu akka hubattaniif gabaasa kana isiniif qopheessem ummanni baa Oromiyaa amantaa jalatti mataa qabatanii jiran kun irra deddeebiidhaan eenyummaa lafasanii Oromoo akka hin taane mirkaneessuuf seenaa sobaa barreessanii barsiisaa jiru garuu lafti lafa Oromooti iddoon sun iddoo Oromoonni akka turan ragaa baha